Sagantaa qormaata qoraasuma afaan Oromoo sagantaa har'aa keessatti obbo Asnaaqaa Irkoo hayyuu afaan Oromoo waa'ee fayyadama afaan Oromoo miidiyaa Oromoo keessatti qabu ilaalchisuun sagantaa nu dhiyeessu. Sagantaa kana keessatti jabina, laafina fi akkasumas afaan Oromoo miidiyaa Oromoo keessatti sadarkaa inni irra jiruu fi guddina inni agarsiisee ilaalchisee obbo Asnaaqaa Irkoo qophii gabaabaa isaa nu dhiyeessu. Kanaafuyyuu akka obsaan nu hordoftan asumaan isin afeeraa. Obbo Asnaaqaa ammarraa jalqabdee waltajjiin kan keetii itti dhiyaadhu. Galatoome obbo Amaan. Egaa afaan Oromoo kun akka faayidaa miidiyaa keessatti waggoota dheeraadhaaf kan qabaachaa ture. As keessatti afaan kun akka afaan miidiyaa irratti haaratitti waanan muuxannoo irraa arge waan gaggabaabduu nan kaasa. Eegas isinis itti dabaluu dandeessu. Jalqaba miidiyaa hoo jennu maas miidiyaa, raadiyoo, televizyiina kanarratti fokas gochuun gaariidha, addaan baafne. Social media yeroo biraa itti deebina. Warra miidiyaalee beekaman kanneen irratti afaan Oromoo keessattuu gama raadiyoonitiin inni jalqaba 1960moota keessa daqiiqaa muraasaaf raadiyoo Itoophiyaatirraan darbaa ture akkuma yaadattanii. San booda darbee bara 1990moota keessa raadiyoo fi akkasumas televizyiiniidhaan akkasumas eegasanii haga ammaatitti sagantaa adda addaattiin bal'inaan hojjetamaa jira. Kana hojjennu raadiyoo mootummaa akkasumas raadiyoo dhaabbolee siyaasaa akkasumas raadiyoo dhaabbilee amantiitis dabalateeti. Kun egaa tokko tokkoon keessa seenuun qorannaa bal'aa gaafata. Garuu muuxannoo qabnurraa akkam ture fayyadamni afaan Oromoo miidiyaa keessatti kan jedhu bara jalqabaa 1960moota 70moota fi 80moota keessa Oromoo akkuma waan afaan biyya Itoophiyaa keessa jiruutitti akkuma hafneef malee itti yaadanii faayidaa irraa hin oolle hin beektan baay'een keessanii. Isa keessatti sanboodallee haga baroota as dhiyootitti afaan Oromoo sirnaan bal'inaan irratti hin hojjetamne. Jabina warra afaan Oromoo kana irratti hojjetanii qaban keessaa tokko tokko kaasuun gaariidha. Afaan kun osoo afaan hojiin ta'in baroota dheeraadhaaf warri miidiyaa irratti gaazexeessitoonni murannoodhaan tattaaffii cimaa gochaa turanii. Murannoo jechuun waan hamilee nama buusu baay'eetu jira afaan Oromoo miidiyaa irraan hojjechuu irratti. Afaan kana waan xiqqeessu, waan cabsu sadarkaa mootummaatirraa warra ogeeyyii teknishaanisitti waan hedduu rakkinoota hedduutu jira. Afaan Oromoo miidiyaa irraan haa darbu malee. Karaa biraatiin meeshaaleen hin jiru, meeshaaleen deeggarsaa, meeshaaleen kitaabban akka kitaabbanii guuboowwan gahaan hin jiru. Keessattuu bara 90moota dura barreeffamni jiru baay'ee xiqqaadha. Irra caalaa afaan biraatirraa hiikuudhaan muuxannoo qabanirraa aadaa walitti qabuudhaan gaazexeessitoonni kan hojjechaa turanii. Kuni dhugumaan waan baay'ee dinqisiifatamuu qabu. Afaan kun bara dheeraadhaaf afaan barnootatillee waan hin turiniif jechoonni itti fayyadaman, jechoonni teknooloojiis ta'e jechoonni guyyuu oolmaa keessatti jechoonni haala
hawaasummaa, diinagdee, ispoortii, sochii adda addaa keessatti jechoonni baay'een jechoonni waan haala baranee ibsan hin turre kun egaa gaazexeessaa baay'ee rakkisa jechuudha. Maaliifii miidiyaa tokko irratti hojjetan oduu hojjechuutu jira. Akkasumas sagantaalee adda addaa hojjechuutu jira. Yeroo kana hojjetan waan addunyaa kanarra naanna'uuf deemu akka oduutitti ibsuuf akka sagantaatitti hojjechuudhaaf jechoota ammayyaa, jechoota hojii, jechoota idilee nama barbaachisa jechuudha. Afaan keenya immoo afaan warrumti keenyattiin jiraate malee haala baranee kanaan waan ittiin fayyadaminiif kuni gaazexeessitoota hedduu rakkisaa ture. Egaan waan dinqisiifamu tokko kana maraa keessa baaniit dhiibbaa jiru kana hundumaa keessa baanii gaazexeessitoonni haga yeroo ammaatu hojii gurguddaa hojjetan jechuudha. Kan biraa maddi odeeffannoo irraa argatan bal'inaan afaan biraati. Biyya Itoophiyaa keessatti miidiyaa irratti afaan Oromootiin hojjechuu keessatti afaan maddi sun afaan Amaariffaatirraayi waan hunduu Amaariffaan hojjetamee achirraa afaan Oromootitti deebi'a. Kunis mataan isaa rakkoo guddaadha gaazexeessaa tokkoof hojii hojjechuudhaaf. Biyya san keessatti afaan ittiin hojii hojjetan afaan Amaariffaati. Wanni martuu afaan Amaariffaatiin qophaa'a. Haa ta'u malee raadiyoos ta'e televizyiinii irratti afaan Oromootiin sagantaa kana guutuu hojjechuudhaaf dirqama jechuudha gaazexeessaan tokko. Egaan kuni gaazexeessitoonni kana keessa darbanii hagasuu afaan Oromootiin akkuma miidiyaa irratti ittiin hojjechuu danda'uun waan laafaa miti jechuudha. Kuni jabina namoota irraa kaasee aga jabina namoota miidiyaa biyya sanitti afaan Oromoo miidiyaa afaan Oromoo kana hooggananii namoonni gahee guddaa ba'an akka dhuunfatittis akka gareetittis namoonni galateeffataman hedduutu jira. Karaa biraatiin laafinni guddaatu jira. Haguma ammaatu bara durii meeshaaleen hin jiru aksesii yookaan immoo haalli ittiin afaan kana miidiyaa irratti guddisuu fi fooyyessuu laalchisee carraan baay'een jiru ture. Haa ta'u yeroo ammaa kana immoo yeroo miidiyaan gama raadiyootiinis ta'e gama televizyiiniitiin yeroo bakka hedduutti baname kana akkam guddachaa jira afaan keenya akka eegame san ittiin miidiyaa irratti akka gaariitti tajaajilamaa jira kan jedhu olaalle sagantaan baay'een afaan Oromootiin haa dubbatamu malee afaan Oromooti nama hin jechisiisne hedduutu jira dhugaa dubbachuudhaaf. Innillee oduus ta'e sagantaa adda addaa afaan biraatirraa hiikutu jira keessattuu Amaariffa irraa hiikuun rakkoon qabu maaliif miidiyaaleen addunyaa kanaa kumtuu afaan Ingilishis afaan Fireenchis afaan Ispaanishis kanarraa walirraa oduus ta'e sagantaa hiikuun waan baratamaadha. Haa ta'u garuu afaan Oromootitti yoo as deebine afaan hiikuu qofa odoo hin ta'in akkaataan yookaan tartiibni ittiin deemanillee kanuma akka Amaariffaa san kooppii gochuutu jira. Akka itti dubbisan, akka itti waan tokko dhiyeessan, akkaataan itti sagantaa qindeeffatan gaazexeessitoota bebbeekamoo afaan Amaariffaa kanarraa kooppii gochuutu jira yookaan akkeessutu jira. Isa kana yoo afaan Oromootitti as deebisan bakka hedduutti yoo teessanii oduu yookaan sagantaa dhaggeeffattan namoonni kun afaan Oromoo haasa'uun nama jechisiisu jira. Akkaataan istaayiliin isaan ittiin dhiyeessan fi ittiin haasa'an tartiibuma jechootatu tartiibuma hima afaan Oromoo hangate ta'aa deema jechuudha. Maaliifii namoonni akka baratamerraa afaan baratame kanarraa akkaataatti dhiyeessanirraa garagalchuun jechuudha. Kuni afaan Oromoo haguugee kan qabe guddina mataasaa akka ofii akka Oromoon ofii haasa'utti akka Oromoon ofii himatutti
akka Oromoon ofii jedhatutti odoon ta'in akka Orma afaan ofiitiin jedhatutti koppii godhan jechuudha. Kun guddina afaan keenya sakaalee kaa'e. Maaliifii kana dura qorannaa gabaabaa tokko yeroo tokko biyyatti godhanii turanii qotee bulaa bira deemanii oduu afaan Oromoo raadiyoo Itoophiyaa afaan qophii afaan irraan darbu isinii galaayi dhaggeeffattu jedhanii baadiyyaa keessatti warri afaan qoratu gaafatee ture. Qotee bulaan harki irra caalan lakki waan isaan jedhan afaan Oromoo waan dubbatan nutti fakkaata malee yoo isaan oduu nu dhiyeessan nuun galu waan isaan jedhanii jedha qotee bulaan. Naannoo Finfinnuma ala ba'anii qotee bulaa gaafatanii jechuudha. Kunis maalinni jechoonni akkaataan itti ijaaramu artifishaalidha waan baay'een. Akkaataa aadaa fi akkaataa sona afaan Oromootiin itti jedhamu odoon ta'in akkuma duratti isinii kaase afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin wanni tokko hin qophaa'a isarraa kooppii godhu san booda jiraa kun afaan keenya keessa akkamitti jedhan afaan keenyan odoon jedhamin direct translation isa jira akkuma jirutti hiikuu san booda wanni baay'een qotee bulaan keenya yookaan uummanni keenya afaan ofii akka gaariitti danda'u aadaa ofii akka gaariitti danda'u seenaa ofii akka gaariitti danda'u wanni miidiyaa irraan itti himamu sun wanni baay'een haaraa itti ta'a. Kunillee dhama afaanitiin wal qabsiisuu dhabuu jechuudha. Seera afaanii tartiiba afaanii eeguu dhiisuu yeroo tokko tokko Amaariffii fi afaan Oromoo yoo ilaaltan akkaataan itti himni isaa jalqaba irratti maaltu ta'a dhuma irratti maaltu ta'a yoo haasa'an jedhu yoo ilaaltan isarraa yoo garagarchan akkaataan itti haasa'an hiikkaa dhabuu fa'atu jira. Hambiraa tokko akkeessuudha. Akkeessuun afaan biraatirraa afaan biraatitti hiikuu odoon ta'in akkaataa afaan biraatiin itti fayyadaman akkeessuu waan gaariitti fakkaatee akka afaan Oromootiin jedhamu odoon ta'in akkamatti akkasitti jedhama jedhamee waan gaazexeessitoota afaan Amaariffaatirraa arganiif kuni afaan keenya akka of danda'een guddanne sakaalaa guddaatti ta'e. Afaan keenya akka afaanichuma hin alagoomse akkaataan itti akkeessa suni akkuma duratti isinii kaase gaazexeessitoota afaan Amaariffaa keessatti bebbeekaman irraa kooppii godhuun jechuudha. Kan biraa tokko afaan Oromoo miidiyaa irratti wanni fokkisu tokko yoo argitan yoo teessanii miidiyaa dhaggeeffattan namoonni yookaan gaazexeessitoonni loqoda ofii sirriitti danda'an dhiisaniit waan bareechan itti fakkaatee yookaan istaandaardii waan godhan itti fakkaatetti loqoda hin dandeenyen yaalan. Yeroo kana maal ta'a loqoda san dogongora jedhan maal loqoda biraa jedhanii miti garuu dogongora jedhan akkaataan itti jedhan dogongora hin beeksisa jecha bakka hin taanetti fayyadamuu fa'atu jira. Jechoota haaraan barachuun waanuma jiru amma fakkeenyaaf wanni common ta'e tokko deeggaruu jecha jedhu kanaafi geeddaruu jechi jedhu jecha garagaraati. Namoonni loqoda kana naannoo deeggaruuf geeddaruun kun ittiin fayyadamne loqoda kana hin dandeenye yeroo baay'ee yoo wal jala dabarsanii haasaan argitu. Loqoduma beekaniin yoo dubbatan namni hubataaf. Inni tokko rakkoo guddaadha. Loqoda cabaquun kun rakkoo guddaadha. Kan biraa jechoota hiikkaa dogongoraa. Hiikkaa jechi tokko namoonni waanuma warri siyaasaa haasa'an dhagaaniit jechoota dabballoonni siyaasaa kun jedhan fudhatanii miidiyaa irratti sirriitti fakkaatee keessattuu biyya keenya keessatti namni abbaan aangoo tokko waan jedhe irra deebi'anii jechuun baratamee akka faarsutis fakkaata. Garuu yoo teessanii dhaggeeffattan jechoonni suni hiikkan isaanii waan namoonni haasa'anii walitti dhufu. Kana irratti jechoota baay'ee kaasuun hin danda'ama akka fakkeenyaatti illee. Kana dura obbo Amaan jecha gaarii tokko kaasee ture. Kora bittinneessaa. Hokkora bittinneessaa kan jedhurraa kora bittinneessaa namni baratee afaanitti baratee kora bittinneessatti akkamitti akka develop godhaadhu. Amma hiikkaa jecha tokko oduma hin kaayin yookaan jechi tokko maddi isaa maali? Maaliif jedhama odoon jedhin namootumti waan jedhaniif jedhu jechuudha.
Kanaan wal qabatee jechoonni haaraa uumuun afaan keessatti waanuma jiru yoo hin qabaatin jecha aadaa saniin wal malu haaraa uumuun waanuma jiru. Haa ta'u malee afaan Oromoo keessatti eenyutu uuma akkamitti uumama jechi yoom uumama oduman jedhamin namumti martuu jecha uumaa deema. Oduma jecha qabnullee jecha uumutu jira. Jechoota babbareeda afaan Oromoo keessa odoo jiru miidiyaa irratti yoo itti rakkatan argitan jecha jallaa afaan san keessatti homaa hiikkaan kennine yookaan faallaa waan namni dubbatu dhiyeessuu fa'atu jira. Kan biraa tokko qooqa akkeessuu fa'atu jira miidiyaa irratti. Miidiyuma banaati teessanii yoo dhaggeeffattan miidiyaa keessatti qooqa nama biraa akkeessuu yaalaniit afaan madda bu'ura afaan ittiin miidiyaa sana irratti namni taa'ee dhaggeeffatee yookaan odeeffannoo san argatu miidhagina isaa dhoowwuu yookaan hiikkaa isaatillee dhoowwuu. Kuni egaan afaan miidiyaa keessatti fayyadamuu ilaalchisee rakkinoota baay'ee nu mudatan. Yoo walitti cuuffine afaan Oromoo miidiyaa irratti akkamitti fayyadamaa jirra yoo jenne standard hin taane afaan Oromoo namuu oluma ka'ee akka isaaf ta'etti hiikee akka isaaf ta'etti dubbataa. Kuni silaa akkuma kana dura jenne afaan tokkoof miidiyaa irratti akkamitti akka itti fayyadaman seeronni odoo kaa'amanii jiraatanii wanni ulaagaaleen kaa'amanii jiraatamanii akkasumas namumti miidiyaa irratti afaan tokko dhiyeessuyyuu yoo xiqqaate ulaagaa hammi tokko lafa jiraatee silaa gaarii ta'a ture. Kanarraa kan ka'e namni afaan biraatirraa akka jirutti garagarchuudhaan waan hiikkaan qabne teenyee miidiyaa irraan yeroo dhaggeeffannu jira. Akkasumas uummanni keenya afaanumatti dhalatee ofii beeku kana wanni miidiyaa irraan haasa'amu suni baay'een isaa hin galuuf yookaan dhagaamuuf taa'e maal jechuudha kuni dabballeen warri abbootiin siyaasaa akkuma barbaadanitti jecha guyyaa guyyaan oomishaa waan oolaniif jecha kana immoo gaazexeessitoonni oduma criticize godhin yookaan sirriitti oduma laaleen akkamatti akka oduu keessa galchanii waan dhiyeessaniif ummanni keenya dhugaatti afaan Oromootiin raadiyoo fi televezyiinii irraa keessattuu wanni dhaggeeffatan hammam tokko warri afaan kanatti fayyadamaa jiru yookaan afaan kana afaan itti hiikkate galaaf kan jedhu akkan duratti isinii kaasisan qorannoo gabaabaa godhame irratti qote bulaan lakkii waan raadiyoo Itoophiyaatii fi televezyiinii Itoophiyaa irraan dhagaamu dur kun qorannoon kun barasan waan ta'eefan akkas jedhee isinitti hima. Yeroo ammaa OBN fi OMN keelloo miidiyaa adda addaatu jira. Kanarraanis walumatti dimshaashan miidiyaawwan kun laafina qaban jechuu odoo hin ta'in bakka tokko tokkotti namoonni itti yaadanii sagantaa yoo hojjetan jechoota filatanii jechoota sirna miidiyaatiin akka namaa galutti yoo dhiyeessaniin argina. Haa ta'u malee harka irra caalaa miidiyaa irratti afaan keenya jallina guddaa keessa bakka jiru jira. Guddachuurra garan taanetti yoo deemu wanni mul'atu ifaadha. Kan biraa tokko jechoota safuu afaan Oromootiin safuu ta'an miidiyaa irratti dubbachuu. Aadaa Oromoo keessatti jechoota safuu ta'antu jira kan namni adda baabayitti baheen dubbanne jechoota kana yeroo baay'ee yookaan wallaalu irraayis ta'a yookaan sirriitti odootti yaadin jechuu afaan Oromoo kun loqoda baay'ee qaba. Naannoo tokkotti wanni safuu ta'e naannoo tokkotti safuu hin ta'u ta'a. Kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee raadiyoo fi televezyiiniin safuun beeku namni bakka jedhamtu jira jechuudha. Namni keenya uummanni keenya keessattuu baadiyyaa yoo kana dhaggeeffatu kunillee akkuma duratti isiniin jedhe standardaayis ta'ee afaan kamtu aadaa keessatti jechoota sirriidhaan jedhullee yoo gulaalamaa deeme hedduu gaarii ta'a. Inni kun aadaa waliin deemudha. Amma yeroo tokko tokko miidiyaa irratti yoo dhaggeeffattan waan aadaa Oromoo keessa hin jirretti hiiku
hiikanii keessattuu afaan biraatirraa yoo hiikan aadaa Oromoo akkaataa Oromoo waan kana jedhaa jettanii hoo laaltan akka Oromoon itti jedhutti miti aadaa Oromootiin waliin qabsiisan jira aadaa keenya keessa waan akkanaa jira han jedhuun wal qabsiisuun hedduu barbaachisaadha kan biraa sirna afaaniti akkuma duratti kaasuu yaale afaan keenya keessatti yeroo afaan biraatirraa keessattuu hiikan yookaan afaan biraatiin yaadanii afaan Oromootiin dubbatu yeroo baay'ee sirna afaanitii ala akkaataan itti jedhan tokko kunis hedduu xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin immoo hiikaa qajeelloon taane yeroo afaan Ingilishii yookaan afaan Amaariffaatirraa isaa hiikanii afaan Oromootiin namni dhaggeeffatee oduu yookaan sagantaa sanoo dhaggeeffatu hiikan bakka sirriin taanetu jira. Yoo madda oduu sanii bira dhaqxan wanni madda oduu sanii afaan oriijinaal yookaan jalqaba oduun sun itti barreeffame yoo laaltanii fi afaan Oromootiin akkatti gabaasan yoo laaltan hiikaa qajeelloon taane yeroon argamu yeroo baay'eedha. Kuni jechuun maal jechuudha? Waan lama dhabne amma nuyi. Tokko afaan keenya kana abbaa itti ta'ee namni jala galee standardaayiz godhee hiddu galeessummaan afaan kun akka guddatu qeeqee akka guddatu godhu dhabuudha itti gaafatama abbaasaa dhabuudha. Inni biraa immoo afaan kun irkattuu ta'ee akkuma duwwaan taaneef qofa sagantaan ittiin hojjetama malee itti yaaddamee maddi odeeffannoo isaa bu'uura afaan isaa waan hin taaneef. Kana waan jedhu maal jechuu kiyya fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo biyya sanitti wadhakkaa baay'inaan wadhakkaa biyya sanii ta'uu jala kan ga'u haa ta'u malee odeeffannoo gabaasni sagantaan gurguddaan kan hojjetamu afaan biraatiin achirraa garagarfata afaan Oromoo kun bajata dhabuurraa nama leenjifachuu dhabuurraa abbaa miidiyaa sanii abbaa qeesanii ta'uu dhabuurraa kanarraa irkattummaan sagantaarraa irkattummaa jiraa oduu argachuurraa irkattummaatu jiraa kuni bu'uura afaan biraatiin barreeffamee garagara afaanuma Oromootiin jalqabarraa gabaasni tokko yookaan sagantaa tokko yoo qophaa'e rakkinoon akkasii sun hin jiraatu. Kun rakkina diinagdeetii fi rakkina siyaasaa rakkina abbaa aangoo waan sana irratti ajajuu ta'udha. Biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beektan IZEAadha maddi odeeffannoo Itoophiyaa zeenaa agalgilooti isa jedhamu inni oduun hunduu achirraa madda irra caalan yeroo tokko tokko ofumaaf gaazexeessaan Oromoo tokko baadiyyaas deemee gabaasa hojjechuu danda'a. Haa ta'u malee oduun maddi oduu biyya keessaa IZEA yoo ta'u maddi oduu biyya alaa immoo BBC fi akka Reuters kana. Rakkinoonni amma yoo furaman beeku bara durii rakkinoonni gurguddaan oduu biyya alaa kanallee afaan Amaariffaatirraa garagarchu. Inni kuni mataan isaa afaan Ingiliishiitirraa warra afaan Amaariffaa anuufii qopheessaa hundumtuu afaan Amaariffaatirraa garagarfamee afaan Oromootitti deebi'a. Kun mataan isaa hin argitu yoo teessanii oduu dhaggeeffattan afaan Amaariffaatirraa garagarchuusaa takkumaan isinii gala hin argitu akkaataa itti dhiyaaturra. Kun egaa qeeqa akkanaa kana dhiyeessuun maaliif yoo jennu ifaajee gaazexeessitoonni hojjetan kana xiqqeessuu odoo hin ta'in akkuma jalqaba irratti isin kaase afaan Oromoo bakka baajata hin qabnetti bakka meeshaan hin jirretti bakka maateriyaaliin yookaan meeshaa gahaan deeggarsaa hin jirretti harkuma duwwaa ka'anii gaazexeessitoonni Oromoo hojii guddaa hojjetanii haa ta'u malee immoo afaan keenya kun guddachuurra gara quucaruu gara irkattummaa gara afaan biraatirraa yeroo mara garagarchuu gara deemee ummanni baadiyyaa fa'aa oduu tokko tokko nuun galu maal haasa'an haga jechuu ga'u kuni qeeqa sirriitti barbaada. Tokkoffaa gaazexeessitoonni hunduu dammaqanii akkatti yaadanii afaan Oromooti moo garagarcha afaan biraa haasa'aa jira kan jedhu akka sirriitti yaadan. Keessattuu akka gaazexeessitoonni of danda'anii afaan ofiitiin hin dubbanne an argitan gaafa waan tokko live dabarsan mee ilaala. Ani yeroo sagantaan tokko live darbu taa'ee sirriitti ilaala. Maaliif muuxannoon gaazexeessummaa qaburraa
namni yoo argitan yoo haasa'uma waan argassan ummatatti himan akka afaan biraatitti haasa'an. Maaliif itti barateera independent miti yookaan of danda'anii afaan ofiitiin akka garaatitti haasa'an. Studio keessas ta'anii yookaan ala ta'anii akkaataan itti miidiyaa irratti waan dhiyaatu tokko himan garagarcha afaan biraa garagarcha aadaa biraa jechuudha. Kun sirriitti qeeqamuu qaba. Maaliif yookaan afaan keenyaan guddatu. Afaan kun afaan saba guddaati. Afaan kun jechoota baay'ee qaba. Hanqina jechoota hin qabu. Garuu nummoo itti fayyadamni itti jirru hedduu laafina qaba. Kanarratti egaan yeroo biraa jechoota tokko tokko akka fakkeenyatti illee kaasuu hin dandeenya. Muuxannoo isin qabdan irraa afaan Oromoo miidiyaa irratti yoo ilaaltan televiziyoonii fi raadiyoo qofa jennee irraa miidiyaa yoo jennu sooshaal miidiyaa yeroo biraatti dhufna akkasumas immoo aartii ilaalchisee afaan Oromoo akkami fayyadamaan jedhu irratti yeroo biraatti dhufna. Garuu gama raadiyoo televiziyoonii kanarratti yoo afaan Oromoo ilaaltan waan taajjabdan qabdu sinis kanarratti yaada keessan itti dabaluu dandeessan akka ka'umsatittiin kana isinii kaase yaada keessan itti dabaluu dandeessan obbo Olumaa. Ayyee galatoomii beekbaasnaaqa. Egaa atuu waan jiru yeroo qabnu irratti hundooftee ibsiteetta. Egaa guddinas fooyya'insaas qaba akkuma atu jette rakkinas immoo qaba. Guddina fooyya'inannaa jennu miidiyaan egaa hundi keessanuu hin beektu seenaa afaan Oromoo biyya alaatti bara xaaliyaaniin waa calqabde jedhu naannoo Finfinneetti achi dura Somaaleetti calqabe. Bahaa fi Somaaleen xinnoo walii keessaa qabu gaafa Maqaadishootti qophii afaan gaallaa jedhee calqabu Haile Sillaaseen haa jarittiin kun nu balleessite jedheeti Harargeetti calqabe na yaadadha bara 1975 gurra nu buute ani immoo Wallaggan jira barsiisaadha. Sa'aatii meeqa jennee gaafannee san booda sa'aatii ishii barree baay'ee dhageessisu reediyoo qabna. Reediyotti keessa jetti waan dhaga'amu darbeetu egaa kanuma dhaga'uun waan guddaa ture. Achi egaa na yaadadha kumaa eda'ee faati kan waan kana calqabee. Akkanattiin tiratee bara dargii annaansu godhani Amaariffaan afaan Oromootiin hin eeyyamamu. Reediyoon afaan Oromootiin torbee dhuftu keessa calqabannaa jedhani dhugaa natti hin fakkaanne. Yeroo kana immoo manziin jira bara 1975 isa kana inni kun sun waggaa lama dura bara 1973tti Harargeetti calqabe jechuudha. 1975tti afaan Oromootiin dargiin dhufe gaama Haile Sillaaseen kufee dargiin dhufe dargiin raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo kan jedhu calqaba kan jedhu afaan Oromootiin fi afaan Amaaraatiin annaansi godhan. Akkanattiin tiratee dhufe guddaa waan jennu hin qabnu kana eega dhaga'aa turre booda itti fakkeessuufis haa ta'u itti amanuufis haa ta'u akkanattiin miidiyaa keessa calqabee maaliif calqabee ergaa isaanii dabarfachuuf wanna biraan jiru siyaasa isaanii ittiin geggeessuuf aangoo isaanii ittiin cimsachuuf kana malee namni afaan kanaaf akkuma tuu jette afaan kanaaf abbaatti ta'ee qoratee akkas ta'uu qaba jedhee standardized akka ta'utti uummataaf akka galutti
godhamee yerootti qophaa'ee iyyuu hin jiru. Ammas akkasuma kan biraa dhiisaatti VOA mataansaa Amaariffa jalatti afaan Oromoo ammaattu amarraattu isa afaan Amaariffaan qophaa'e maybe isa Ingiliffaan qophaa'e Amaariffatti hoo Amaariffarraa immoo Oromiffaatti akkasittiin deema ammayyuu har'ayyuu kan abbaatti ta'ee jiru Ameerikaattu iddoo kaanittu haafuuti. Akkasittiin egaa afaanichi tirateetuma dhiibbateetuma baay'inaa fi qabsicha deemaa jiru waliin tirachaa as ga'ee kanaafuu akkuma tu jette abbaa dhabuusaatu kan hundumaa nu dubbachiisa. Ammas abbaa godhatu malee hin ta'u. Abbaa jechuun immoo waan hundumaanuu qophii isaa irraa calqabee bajata isaa waan hundumaa guuttatee yoo dhiyaatedha. Kanaaf egaa ani gabaabumatti akkuma tu jette afaan kana standardized yoo godhan malee guddachuun ma guddata garuu borcamaa deema. Hin qulqullaa'u. Hin qoratamu, hin qoraafamu. Kanaaf egaa haala kanaan itti adeemnee yoo Rabbi nu gargaare dhaloonni amma itti adeemu kun jabaatee abbaatti godhatee akka standardized ta'ee hojjetamu abdiin qabaa. Yeroo baadiyyaatti ittifamee magaala yoo akka hin seenne godhamee baadiyyaadha mana barnootaa keessatti akka hin dubbatamne yeroo godhamu ture. Sana hundumaa gabrummaa caalutti ture. Sana keessaa baanee as geenye irraa amma abbaatti godhamee ulaagaa barbaachisu guuttatee akkuma afaan tokkootti miila lamaan akka dhaabatu abdiin qabaa. Ani ammanuman jedha. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota sagantaa qormaata qoraatuma afaan Oromoo qophii keenya kanadhaa kan kutaa 3ffaa kutaa 1ffaa kanumaan xumurraa qophiin keenya kan itti aanu kutaa 3ffaa isa kutaa 2ffaa qabannee isinii dhiyaannaa. Ammasii fi nagayaan nuu tura. Sagantaa keenya kana nama bira akka ga'uu fi nu facaasaa. YouTube kanas subscribe godhuuni waan saba keessanii afaan guddisuu irratti gumaachuu qabdanii gumaachaa nu waliin hojjedhaa isiniin jenna. Horaa bulaa.